buufamte malee akka laaftuutti hin buune. Kanaaf dhaabbadhaa ilmaan Oromoodhaa diina walitti hin ta'inaa. Nu salphisa akirri keenya dhumni isaa nu salphisa. Wanni nu deemaa jirru wanti gochi raawwatamaa jiru maqaa balleessiin naannoo maqaa balleessuun ummata maqaa balleessuun namni waa balleessu naannoo fedhe keessaallee uumamuu danda'a. Naannoo fedhe keessaallee argamuu danda'a. Sini galee kanaafuu dhaabbadhaa warra siyaasaa jala fiidanii diina walitti hin ta'inaa. Argaa jirra waan deemaa jiru kana. Warri siyaasaa qilee nu naquuf deemaa jira. Biyya sanallee qilee naquuf deemaa jiranii. Sini gala namni woomatti fakkaatee haasaa beekadha. Yaanni kiyya kun keessaa kan sin fayyadu jiraachuun mala. Kanaaf natti dhagahame isiniin jechuudha. Kanaaf dhaabbadhaa jibbaa oofaa jirtan diinummaa oofaa jirtan kana warri sin jala fiidanii sababa isaa ol jibbaa oofaa jirtan kun dhalatee keessaniyyuu sin beekanu, argaa keessa hin beekanu, bakka keeyyuu sin beekanu. Kanaafuu jiraa jettanii piliis dhaabbadhaa. Ilmaan Oromoodhaa sin gaafanna kabajaadhaan. Piliis dhaabbadhaa jibbaa ooftan dhaaba. Akkuma duraatti tokkummaa keenyaan. Duraanuu kan nu facaasaa turte paartiidhaa beekadha. Erga paartiin biyya keessaa haxaamtee qollooftee dhumtee wayyaaneen qofti biyya keessatti hafteeyyuu isiin akkasitti uummata dhiittee bulchite malee ummanni walii nagaa ta'e paartiidha kan rabbi sodaadha paartii jala deeggara abbaa feetan jettanii uummataa walitti hin bu'inaa. Ummanni kabajaa walii yoo gurri sin nagee kana fudhaa. Maaliif wal qoodinsi maa dhufe wal arrabsuun walirratti duuluun maaliif dhufe sababa jira kanaati jettee sini galee duraan yeroo wayyaanee Jawaar maqaa fakkeenyaaf biyya alaa taa'ee karaa adda addaatiin qabsaa ture walumaan beennaa. Abiyyi immoo hin beeynuuyyu erguman as bahee gaafumanni filamuudha as bahee jabee nama jedhamtu aangoo irratti ba'uu deemaa jira kan jedhu dhageenya malee hin beeynu. Sini galee nagaadha ummanni Oppiidiyoo kana biyya keessaa kana balaaleffata malee warrum Oppiidiyoo biyya keessaa balaaleffanna malee ummanni waliin nagaadha. Erguma jirru kun dhufanii ummanni walitti diina ta'aa jira. Ummanni nagaan maaliif ta'a kun? Sababiin kun ta'uun maaliif? Sagaleen kiyya dhagahamaa jira natti hin fakkaatu. Neetworkiin kiyya konnekshinii kiyya baay'ee dadhabaadha. Hin beekne mee ishee godha. Hello. 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 Dubbadhu. Dubbadhu hin jedhu. Kallattiirra jira dubbadhu maaltu jira maal viidiyoon waraabaa jira. Viidiyoon waraabaa jira kallattiirra jiraan jedha. Dhiifama ilmaan Oromoodhaa namatu nasi dawwalee dhiifama isin gaafadhaa. Kanaaf jechuudha. Kanaaf neetworkiin kiyya baay'ee dadhabaadha. Dhaamsi kiyyaarraa walumaa galatti kanarratti xiyyeeffataa jechuudha. Warra gartee asirraa waan adda addaa oofaa jiru waan nama jibbisiisu jechuudha. Waan nurraan eegamne warra oofaa jirutu jira. Amma xiqqoo gartanii illaa feeyyuu waan gorsa wayii fudhatan ta'e hin beekne malee akka duraa san hin jiranu. Jechuun gaarii jirtanam xiqqoo laaftee gartanii akka duraa arraba oofaan jirtanuu waa argaa hin jirru takka darbee argaa jirra malee. Sunillee dhibbatti dhabamee nagaa teenye jibbaa wal keessatti uumaa deemuun bu'aa waan nu hin qabne ta'uu barannee nagaadhaan waliin deemuu qabnaa jechuudha. Sinii galee kanaaf dhaabbadhaa walumaa galatti waan oofaa jirtan kana dhaaba.
takkallee bu'aa takka isiniin qabu. Jarri amma akkana walitti nu naqaa jiran kun aangoos argachuu danda'u, aangoos dhabuu danda'u, inni irra jirus bu'uu danda'a, kan biraa haaraa dhufuu danda'a. Kan nuti gartee takka harka rukunneef hin jedhin. Warri ummanni sababa isaa wal jibbee wal fixaa jiru bu'ee kan biraa dhufuun mala. Gaafa sana maal gootan? Maal ooftan? Maaf hin yaanne? Maaf xiqqoo sii mataa keessan naannise? Mee xiqqoo bakka jirtanutti dhaabbadhaatii gartanii waan oofamaa jiru waan oofaa jirtan kana bakka jirtanutti dhaabbadhaa xiqqoo sii of ilaalaami. Mee dhaamsa kiyyasii kana mee xiqqoo sii fudhaa yoo sinii danda'amte la. Yoo sinii danda'amte fudhadhaa. Dhugaa sinii jedhaa jira. Mee yeroo takka dhaabbadhaatii warra gartee siyaasaa jettanii warra siyaasaatii jettanii asirratti waan hin taane ooftan waan fokkataa waan babbadaa oofaa jirtan mee xiqqoo dhaabbadhaatii yoo nama sin gorsuun qabaan gorsa maalii dhageessanii miti. Namni nagaa namni gaariin silumaa waan hin taane waan badaan dubbatu. Inni kaan yeroo gorsan dhaga'ee dhiisa. Yoo wallaalummaan gartee kan bahee dubbatu ta'e gorsa namaa dhaggeeffatee dhaabbatee of ilaalee an kun karaa kamirra deemaa jira. Karaan irra deemaa jiru kun karaa akkamiiti jedhee dhaabbatee of ilaalee biraa deebi'ee yoo gartee dura waan badaa raawwatee jiraate dhiifama bahee uummata gaafatee biraa deebi'aa jechuudha. Singariin keessan arra waan hin taane waan badaa jettanii gartanii nama warra dura bu'aa warra ciccima warra akka ustaazaa fa'aa arrabsitanii baatanii bor dhiifama gaafatan ammas iftaan akkasuma gootan. Kun jechuun maal jechuudha kun? Oromummaas immoo gartanii Oromoo miti jettanii walii gadi nama qoqqooddan. Inni Oromoo miti jettan. Yoo inni yaada biraa qabaate inni Oromoo miti. Oromummaan harka keessan galtee jechuudha. Oromummaa kan namaa kennu sin ta'ee jechuudha. Warra nama arrabsu kana sinirka Oromummaan harka keessan galtee jechuudha warra gaafa san. Sinii galee? Kanaaf dhaabbadhaa of ilaalaa. Gochi isin godhaa jirtan kun sirrii miti. Irra deddeebinee sinii galee irra abbaa fedhe maan taane warra siyaasaatii jettanii siyaasni diina walitti nama gooti kana beeka. Polotikaan diina walitti nama gooti. Obboleessaaf obboleessa walitti diina gooti. Kana beekuu qabdan. Obboleessiniif obboleessi gaafa rakkoon obboleessaaf obboleessa diina walitti godhu rakkoo akkamiiti kan jedhu yaaduu qabdani. Rakkoon obboleessaaf obboleessa diina walitti godhu kun rakkoo akkamiiti kan jedhu yaaduu qabdanii jechuudha. Rakkoo gurguddaa malee obboleessaaf obboleessi diina walitti hin ta'u. Rakkoo fedheen illee sinii galaami obboleessaaf obboleessi jechuudha. Obboleessa yeroo jennu obboleessi karaa hedduu jira. Sin isaan obboleeyyan kiyya. Obboleessuma tiruu keessanii diina sinitti godhaa beeki. Siyaasaan obboleessuma tiruu keessanii diina walitti godhee walitti naqee sadarkaa ol ajjechiisuu irraan ga'a. Sinii galee? Kanaaf ilmaan Oromoodhaa hedduun isin jaalladhaa hedduun isin kabajaa. Dhaamsi kiyyaarraa kallattiidhaan seef godhadhaa. Hojiirra oolchaa. Abbaa laallatu qaba dhaamsa nan dhaamaa jiru kun obbeekaa abbaan obbeekaa kallattiidhaan abbaa sana laallataa. Kanaaf warri nagaan nagaadhuma yoomillee borillee arrallee nagaadha warri nagaan warri waan hin taane hin dubbanne warri arrabni isaa yeroo waa dubbachuu deemu xiinxalee ka'ee dubbatu warri waa yaadee dubbatu warri osoo waan dubbatin itti yaadee ka'ee dubbatu jiran ilaallatu dhaamsi kiyyaarraa. Warra garteetuma gadi ba'ee asirraa iyyaa oolu girrisaa oolu laallata malee walitti qabee gartee warra asirraa namni gartee sooshaal miidiyaa fayyadamu meeqaatama hedduudha jechuudha. Uummanni nagaa guutee jira jechuudha keessa hedduutu jira nagaan kan akka gartanii sammuun isaa waa yaadee maalumaaf waa'ee gandummaa kana oofaa maaliif warra siyaasaa kana jala fiigee ummata kiyya ummata nagaadhaan ummata Oromoo kootiin maaliif wal dhabaa warra jedhu ilaallatu dhaamsi kiyya kallattiidhaan. Warra asirra fiigee Jawaariin sababa inni arsii ta'eef jecha jala fiigu
yookaan abiyyi immoo sababanni jimmaaf ta'ee jecha jala fiigu osoo inni waa tokko hin godhiniif jawaarillee osoo inni waa tokko hin godhiniif harsiidha abiyyillee jimmaa osoo inni waa tokko hin godhiniif warri jala fiigdanu jechuudha. Dhaabbadha jara laallata jechuudha. Dhaamsi kiyya kallattiidhaan jara laallata malee warra nagaa warra yaadee dubbatu jara ni laallatu jechuudha. Sini galee kanaaf dhaabbadhaa of ilaalaa ilmaan Oromoodhaa. Akkuma dur waliin deemaa turretti waliin deemna. Waan nurraa eegamu miti kun alagaadhaa waliin ufira taane waliin jiraataa jirra. Akkamitti wal dadhabna nuti. Amma dheengadda sababa gartanii waan gartanii nama yaaddeessu wallahi waan nama jibbisiisu waan fokkata akka kana mataa na dhukkubsee mataa keessa na naanna'ee jedhe nagarreen. Amma dheengadda akkuma dhageessanii jirtan Suudaanitti wal ajjeeftee jedhan ijoolleen. Sababa Jawaariif sababa maal jechuudha kun sadarkaa kanarra geenye jechuun bannee jechuudha bar bannee lafarraa muxu jenne jechuudha. Oromooniif Oromoon gaafa walitti deebite Oromoon amantaa qabdi. Oromooniif Oromoon gaafa warra siyaasaa kanaa jettee walitti deebite bannee lafarraa xaragamne dhumne bee akka Yaman kana gartanii silaa Yamanii iyyuu hin geenyu nuti biyyi keenya waan takka hin qabdu maal qabdi. Yaman amma lolla akkana godhe jechuudha. Takkaa nyaataan hin rakkatu. Waan feeteen takkaan rakkattu jechuudha. Keenya immoo jechuudha. Waggaa meeqaarra kunoo gartanii xiyyaarri samaayii keessaa gaditti roobsee jechuudha. Akkasitti xaragaa jira. Hanga ogwanaa inuma jiraataa jirti. Keenya immoo jechuudha waggaa tokko hin dandeessu achumaan dhumti daaraa taate. Beelumaan dhumti waa biraa dhiisaati. Amma maaltu jiraa miti beela jiraam. Kana yaada rabbi sodaadha kana yaada gartanii jibbaan facaasina. Jibbaan gaafa facaa deeme rakkoo inni fidun beektanii jibbaa hin facaasina. Biyya keenya kana nagaa akkasiin taatutti yaada malee jibbaa hin oofina asirratti. Waan hin taane baatanii dubbatina waan gartanii ummata waliin naqu waan qalbii nama gubu baatanii dubbatina. Jechi tokko gaafa si keessaa ba'e akka inni dhaqee nama oraanu beeki. Nama kallattiidhaan ati jecha sana jedhaan jirtu sana akka inni itti waraanu beeki. Diina sitti godhaa deema jechuudha. Diina caalu sitti godhaa deema. Inni karaa sitti barbaada jechuudha. Sini galee kanaafuu biyya keenya balleessaa jirtanii dhaabbadhaa nurraa nagaa ta'a ummataan warra jaramman siniin jedhaa jiru kana jala fiidanii jibbaa keessanii noofina jirri siniyyuu hin beekanu. Dhalattee kee jiraattee kee iyyuu hin beekanu jirri gaafa aangoo argatan aangoodhaaf fiigaa jiran jirri hundisiituu aangoodhaaf fiiddi. Nama aangoodhaaf fiigaa jiru jira maaltu si fiigsee ummataa walitti si buusa. Ummanni gaafa si rakkatte si waliin jira. Ummata jechuun gaafa si rakkatte bakka dhaqxuun qabdu isatti baqatta. Isatu waan qabuun sitti deema. Waan ati rakkatte isatu si bira dhaabbata bakka rakkoo keetiitti. Sababnati ummata walitti buuftuun maaliifi mataa kan kee kana yaachisime yoo mataan kan yaadu ta'e maal yaadaa miti buqqee mataa sirra kaamee jennaan baattee deemaa jirta malee osoo kan yaadu ta'e baatee waan hin taane dubbattee waan ummata walitti naquun dubbattu. Yaadii siin jenna. Yaadii irra deddeebinee yaadii yoo kan yaaddu beekti yoo mataan kee kan yaadu ta'e yaadii dhaabbadhaa asirratti duula hin taane noofina duula wallama jibbisiisu noofina. Sini galee abbaa fedhe maan taane warri siyaasaatii jettanii gartanii duula asirratti oofaa jirtan kana dhaabaa. Sini galee bu'aa takkallee siniin qabu kisaaraa malee bu'aa inni sinii qabu takkallee hin jiru. Duulli akkuma beektan walitti nama buusaa. Ummanni walitti buunaan immoo ummanni Oromoo akkuma beektan amantaa garaagaraa qaba. Amantaadhaan illee walitti buutu mala gaafa walitti bu'ame jechuudha. Karaa adda addaatiin lolli namatti banama. Lafarraa xaragamnee dhumnaa jechuudha gaafa sana. Warri biyyattii sana Itoophiyaa ijaarrannee Itoophiyaa tokkitti ijaarranna jedhee leellisu kun gaafa sana hin milkaa'aa jechuudha. Itoophiyaa durii sana ijaarranna jedhee warri leellisu sun warri abjuu keenya gartanii abjuu keenya dhugoonfannaa jedhanii hanga arraa sini galee hanga arraa gartanii leellisan sun gaafa Oromooniif Oromoo walitti deebitee waliin naqamte gaafa sana jiratu kaayyoo jiraatu milkaa'aa jechuudha. Kana yaadaan siniin jedhe biyya sana keessa kan jiraataa jiru nu qofaa miti.
mootummaan biyya sana mootummaan federaalaa yeroo biyya sana bulchu Oromoo qofan bulchu biyyattii sana bulcha sinii galee kanaafu yaada nul balleessinaa nul laaqinaa biyya keenya kana laaquuf gochi isin amma godhaa jirtan kun gochi lolli addunyaa rakkisaa jiru kun waan xixiqqoorraan ka'eeti kan inni gartee addunyaan amma lolaan guutamtee baqaan biyya garaa garaa irratti rakkataa jirtu jechuudha. Mee Sooriyaa kana laala. Biyya Sooriyaa kana biyya ummanni isii ijaaree harka ummata isiitiin ijaaramtee harka ummata isiitiin diigamtee amma daaraa taatee dhukkee taatee jirti jechuudha. Mee laala harka ummata jiraatiin ijaaramtee biyya akkam guddattee jedhamtee faarfamaa turte jechuudha as dura. Biyya harka ofiitiin ijaaran jechuudha biyya sana. Harka ofiitiin immoo fidanii diiganii balleessanii amma argitan. Sooriyaan addunyaa kanarra bakka isiin hin jirre hin jiru. Baqatanii jechuudha. Uummanni nagaan sababa lolaa kana baqatee jechuudha. Inni kaan lubbu meeqaa kumaatanii lubbuutti dhabee lola jechuun laafaa miti jechuudha. Itoophiyaan immoo walakkaa jirti illaa qabdi. Diina meeqatu itti roorrisaa jira. Karaatti barbaadaa jira. Wallaansii meeqatu jira jechuudha. Kan gartanii amma waa dubbachuu dhiisee callisee taa'aa jiru meeqaa tamatu jira. Waliin beeyinaa jechuudha. Eertiraa dhumtan walitti taraaraman kun gaafa gartee lolli baname beekaan ibtu. Waan dura irratti lolan sana isiin illee sanan fudhee itti banti lola. Karaa bishaaniitiin karaa Masiriitiin illee akkas waliin beena. Masiriin gartanii erga waggaa meeqaati gungumaa jirti. Karaa dhabde jechuudha. Gaafa karaa argatan jirris biyya sana balleessanii waan barbaadan sana argachuu barbaadanii jechuudha. Kanaafuu dhaabaa yaada akka namaatti yaada sinii galee warra gartee asirraa iyyitanu siniin jedhaa jira beekaa warra nagaa keessaa baasaan jira akka namaatti yaada dhaabbadhaa of ilaalaa yeroo tokko gartanii dhaabbadhaati karaa kaman deemaa jira gocha karaan irra deemaa jiru kun gochaan raawwataa jiru kun maa inni jedhaa yaadaatii yoos gartanii yaaduu yoo akkasii yaaddan gartanii of arguu dandeessan yoo nama of argu taatan dhaabbattanii yoo ilaaltan of arguu dandeessanii jechuudha. Yoo immoo gartanii nama dhaabbatee of hin ilaalle taa'e gartanii waan godhaa jiru kana gartee maalan godhaa jira jedhee dhaabbatee of hin ilaalle ta'e gartanii badi balleessaadhaa jechuudha isin baddanii balleessuu deemaa jirtan. Isinitti hin dhiibnu jechuudha nummoo. Isinitti hin dhiibnu abadan. Utuu ijji keenya arguu waan hin taane ooftanii ummata walitti buusaa jirtan. Ummata nagaan tokkummaadhaan jaalalaan waliin jiraataa jiru walitti buusuuf deemaa jirtan. Kanaaf dhaabbadhaa jira kana lammanii jettanii yookaan Jawaarii yookaan Abiyyi jettanii duula asirratti ooftanii ummata wal jibbisiisaa jirtan. Sadarkaa ajjeechaarraa wal gahaa jirtan kun dhaabbadhaa. Yoo gurri kan isin dhaga'u ta'e dhaabbadhaa siniin jedhaa jirra. Bu'aa tokko siniif illee hin qabu. Itti gaabbuu deebitanii itti gaabbuu deemtan. Booda ittuma gaabbitan abadan. Amma hin argitanu garuu. Amma hin argitanu. Gaafa wanni ta'ee uummanni waliin laaqamee rakkoon uumameyyuu gaafa argitani. Kanaaf dhaabbadhaa isiniin jedhaa dhaamsa kiyyaarraa asumarratti isinii xumuraa isiniif gahaa viidiyoo biraatiin immoo kan walitti deebinu ta'a yoo yeroo qabaadde boris ta'e iftaanis ta'e inshaallah walitti kanaaf dhaamsa kiyya kana sheer godhaa waliif dabarsaa jiran jedhaa jiru kana biraan naagaa gartee amma maqaa dheeraa dubbataa jiru kana warra asirraa waan hin taane calliseetuma oofu osoo waan hubatiin jira biraan naagaa warri kallattiin hordoftan galatoomaa ulfaadhaa hedduun isin jaalladhaa arraaf isin gahaa sumarrattan isinii dhaabaa hordoftoota kiyya hedduun isin jaalladhaa hedduun isin kabajaa wattaniif galatoomaa an kan isinii waliin isin assalaam